ayyaane amma haa Wayyi akkami dhaqsiye jirtaa? maana maraachita silkiidhaan. Eh? Silkii maana maraachitaa. Maan si maraate haajaa fi seennaa jennaan ayyeen jennaatummaa Yoom ma staa arfitu itti goote laala akkasi by the way waan kijibalee dhugaa goote wanni isin isan amansiistuun ija kan yoom akkasan hin jette sa'aatii sammaan jettan isanillee numa amantan hin amanina. yaa rabbii xiyyaa Safwaan illee dubbisuu na dhoorkiteemi. Yoom si dhorkesiste halkan guutuu qabda. An silkiitti akkanatti screenshot godhee asirratti waliin darbin. Darbiti duuba walumaan darbamna malee wayana qofa. Naaf deebisi maal siif deebisame? Amma namni si Assalaamu seenee alaikum. Tap guys. asirratti ammaa tana mee big dhiifama na gaafachuu qabda beektee atiin uummanni kun hedduu sitti Qamaalis maaliif mikinaannu bamiknaatus man tafaxara siistee ምንድነው ነው ተፈጠረ? Ayyee piraankiin agoote ni beekami geemiin ayende deemuuti callisnee bannu adabbiin hin jiru amma hanga namni si seenutti. yaa rabbii xiyyaa box ansiin adabaa quba qabaadhu tap godhaa guys. tap nannagee siin adabaa Amma wala dabna. كما دبن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكمي هردفتوتا في خبر جمتوتا خيا إيه Namni siin seenne ka. Namni siin seenne fi siin jedhee bar. Malee namni barataa na boochiste si boochisu hedduu hafedhuu jira beektee. itti yaadaniiti malee san kaawee akkanumatti. Warri beektee si boochisu fedhani warri as jal jiran hundaa waniin akka. Dhiifama si gaafadhe kanaa ol akkamiin sii ta'an. Aboo taap godhamee waan bira dhiisa taap. Guys. Namni kun dilli kun osoo jiru ammuwatamu jechuun wallahi maqaa keessaniifis maqaa ibsoobsee faamiliifis gaarii miti. Mootii booddisuu qabnaa mootii akkuma hin jenne sanatti ayyaani ni godhuu qabna waan godhuu qabna godhuu qabna. Yoomna jirte waasaapidha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ay laala keetu laal waan godhuu qabna. Iftira bochi bari ibsi wobseette. Nee namni dilli kun taa'aa sanin amroo nam taa'aa godhaa haashaayee giftillee naa hin batan. Annaan godina taaptaabis giftis naan kanina taaptaabis naan godina bakka. Galtee bincaagira. Godhuu fide dhaan naani bata. Guys please ama meeqaan wala dabna ayyamaan tan ulaagaalee wal yaa kennuti. Yaa rabbi xiyyaa. Maan labbarreessite waan baay'ee iimaan. Yaa rabbi xiyyaa naagatti wallaa. Awayya habibi ummaaf naan akkami nagiya. Fayyada aboo manni fayyana yaadanii jiranii qoyimee cinqii taaptaabiti mata gurra keessaan fuudhiniiti. Meeqaan wala dabnaa sin jechuu jira bar. Akkam naa jirtan fayyanaa qabdan. Meeqaan naa adabu feetaati naa adabi waan feete. Kuma takkaa olitti wala dabna. Ayyee bareeda. Kumattuu hin dhiyaattu dhibba lamattuu hin dhiyaattu bareeda. Waan bareeda waalaikum assalaam. Kun bar. Akkamitti jirtan fayyaa qabdanii? Nagiyaa. Liifirraa tureetiin jira gaa. Waalaikum salaam. Maalin deeggaraa ture garuu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Numa boonnaa garuu waan ta'an fuunu garuu inshallah guyyaa takka numa fuuna abban miilaw Arsenaaliin deeggaraa jechuudha. Maal fuute? Deeggartu Arsenaaliiti ayyee. Wayya hawwiitiyyaa. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Uummata kaamu waddaa bar namni dilli kun osoo jiru reefu tabad naan jechuun turreessan. Laal intala akhiraa boollaa yaasiin nurraa dhiisi. Nagee qabna wayya. Fooloo saniif hin deebisamee ammuma qofa isee amma wadhuuti achi booda fooloo waliin haasofna rakkoo hin jirtu. Jirra lubbuyyee jirra nagee qabnaa fayya qabnaa akkamisin nagee fayyaadha.
jirtanii jireenyi badhaadha. Amma geemee galaa. Fooxaa tolfadhu addee abshirayyee fooxaan irraa buute gosaa kun akkam amma akkanatti fooxuma tanaan amma akkam akkatti tolfadhe kun fuusiyayyee. Soofee dhigduuti wanillee dagattee deemtemi anillee Manchesterii sitti tiikar. Ani eessatti hayi liifas jira as taa'ee si eegu jira bar akkanuma maqaa namarra keessaa maqaa nama si cinku jiru maqaa kiyya as taa'ee liifsi ilaalu jira bar. Naayis maal taatan? Maashaallah. Dhiisaa garuu amma booda nama fidettani sanii fiffidu beektanii akka mo'adhe nama kana dhuka irraa kaasee akka inni deebi'ee ol hin baane yoo hin goone ayyaasi. Arsenal yeah of course Arsenal Naa olti rabbi silaa jaalladha ilee si jaalladha. Isin bar commenti dha mirqaan deemu farin jirti. Guyyaa meeqaan afnaan fideessa jirtaati atumaatun arkin. Aboo ani bakka uummata kiyya wajjin haasawu yaada wal ba'u jirraa bar. Maan si godhare siiste ani. Maashaallah galatoomaa ulfaadhaa hedduu takka wallaahi hedduu naaf galatoomaa hedduu ulfaadhaa ni jirraa jiru moonaa waalaikum assalaam qaaliin koo ijoolleen ta'e akkami ijoolleen tiyya nagee qabdi fayya qabdi mee amma hongeen miidheetteeti wanneettas nama dhibba lamaa jaata. Asila kuumata kaan isi adaba kuumata kaan akkaan isi adabumaa diddan. Hai amma si immoo eesila. Maani sila wanni naa kennam kun bar wayi dhumee waa goona. Bareedduudha. Hedduu bareeddi keenyaan hedduu takka bareeddi. Waalaikum assalaam. Abshirni fida inshallah. Afnaan guyyaa meeqaan fide amma afnaan akka duraanii seetanii biizii taatee jirti ba. Okko takka qoraan. Gaafii qaba na galchi maali si galchame ofiifuu. Siif kennuun gaafii qaba. Kennaa ka warri kennu feetan waan kennitan. Ani ayyaanumaan adabu fedha wanni nani fedhu wanni biroo miti. Ansilaalee foo akka keessa baafatanii beekan baafadhu jedha. Garuu ayyaanuma tanaan adabu lubbuun na feeti. Hedduun si yaada maaliif akka ajaa'ibattiin si yaada. Akkamittiin nama yaanneeni? Namni akka kiyyaa nama yaadu ni jira. Hordoftoota kiyya meenaa hima. Namni akka kiyyaa addunyaa. Ayyee arge. Absee qaalii dhiisee ayyaan. Dandeessuun narra horristee jirti. Wallaahi. Akkana na gootan. Wayaani akka maanta guyyaa meeqa miiseejii si barreessi yoo miiseejii naa barreessi ta'in agarree adde wallahi biizii jira. Wayaani mee ammuma akka mee asina sila barreessi ta'in agartuu mee dalchitu akkamittiin godhame wayilee. Eenyu eegalee amma? Kareefu mo'addelle namootelle si mo'addelle hin jedhama. Everybody tap. Bakka obseen ingiliffaa malee dhiistee jirti. Everybody guys so we she is. Everybody tap the screen tap. Network nu qabe. Ayyaan uffataati. Big love, big respect. Big love. Inshallah. Warri uffataaf na eegu jirtan uffanni dhufaa jira. Inshallah bi'indillah. Waan hin hiidaaf bakka hedduu ergeef jecha saniin eegu jira. Amma immoo inshallah uffata kiyya babbareedaa san qabadde san dhufaa jira. Obsaan gaddaanis bakka akkana obsees. Dirqama si hojii haasa'uun qaba. Leenca kenni. Wallahi coggaara. Hedduu takka galatoomaa wallahi hawwiitii jedhu gaa galatooma. Taaptaap godhutti jirtanii bar. Eenyurratti hin dalage meenaa hima eenyurratti hin dalage. Isin keessaan na barreessaa asitti hin barreessinaa. Waan babbareedaa qabdan keessaan na ergaa.
Isaan na argana dukka raasa. Saamaan tanatti hin jirtu laala guys ka gartee boodarratti isiin waan gootuutti itti jira laalame. Yaa Rabbi alla namnummaan akka namaan dhiirri. Hai asin na barreessu jiran hai. Dirqamaati harkuu qabda. Haya namni sii dhufee. Hedduu takka galatoominaa olitti rabbi si haa jaalatu nama 147 qabu. Amma oli deemanne ayyee. Obsessi jaarsaa dhiisi. Har'a gana dhukkee sirraa ka'u teessi. Sila adabbiin maal? Adabbiin leencaa takka naa kennan yoo namoota san taate adabbii waan hin fedheen si adab. Waan hin fedhe waan fedheen adabbii waan fedheen adab. Leenca guddaa kan fudhattee na adabda. Wayyaa rabbi yakka maanta. Anama dhibba takkaaf dhibba lamaa wal moo hin feenu kan nuti kuma takkaa nu moosisaati kuma takkaa olitti yommuu tabni ni oowwadas jedha saatisa. Maalummaa haa ta'u jirta yaa Oromoo. Maanidha. Leenca kennuu deemanii miira ni kennanii obsifa isaan kennuu deemanii. Hai maaliif boochan abbalii amma isin hai nama of dila kana wanneettani. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Andan ayaan. Wayye. Akkami qashtiye? Bagiya bareedu ko. Allubiye. Abshir si deebisa zeen si be. Naaf deebisi yette maal si deebisa message keen arkine. Naaf himi. Guys, share namni way share godhu jira iddoo takka. Iddoo galatooma warri share godhu jirtan garuu harkaanis taap godha. Kumumata kamii taap bidaasessaaye. Kuma guutuuf jalaa qabdaan warra taappi. Sila namoo achistani sila asum live irratti na dabe sangarsiisa. Ishin jettan kaasan diddani akkaan isii mo'adhu fedha. Rabbiin warqa keenamu. Waanum takkitti daraara. Rabbiin warqa keenamu. Sila laala moosoo daqiiqaan isin iyyuu naa kennita sila mo'adhu ni baramaa. Hai dibbata baaf ijaa qabdaasa. No, ega game ni dhume gifti kennan. Sila game umarra gifti kennu qabdanii bar. Amma eegalle geemni already amma kennaaye. Ayye, ammas kuna. Waay namoo yaachuu deemtanii. Amma kenna laala hangaree kun kennina. Sa'aatiin ni dhaabbateen kennina maal fedhan. Eegi heesan qabanii. Zaa inni dhaabbate malee hin kanninaaf. Zaa inni dhaabbate malee hin kanninaaf. Anaa isin hin jee. Kennina ammaan tana kenna isanii hundinuu please. Ay, itu kan nek juga diketahui. Guys, tap goda, tap. Annaman dila kan kapsa guys. Namni takka hagifti na kan jur. Galeto magaru warran na kenita. Wayya abse. Wallahi ya si ada budak jetta bette sa megan asta embeto ati. Rabbiin warqa keenamu. Surree moo'een jedhamu bara dabbiin kuma takka oli jenne garuu kuma takka gadire eeguma geemni dhaabbatee osoo hin dhaabbatin siif ergine bara. No egaa dhaabbatee hin argine dhaabbatee ture bari. Wali qaxxalee jennaanin akka haroorra deebisisa. Geemni maal isaa giftii kennaa ta'a. Geemni dhuma kan malee. Ayyaan? Sumaaf rabbi. Wayye. Sila simoo fedha garuu simoo daddabe. Nimootu. Amma Never ever. Never ever. Akkan isaaniin jedhanii san akkamii mee mootaniitu mangarsiisne mee na dhiisaayyee akka uummatte. Ani eenyu ati eenyu dura qol. Atummaaf naan obse daha. Kaat boochiste akkasii dhiigaa boochiste obse. Lalakkeetu waa meeqaanin dhiifama isii godhe bayyaayinatiin cibsu. Yaa Rabbii kiyyaa. Hin gaafattu bartana bayyaanatti jettu. Wallaa nyaata. Guys nyaata irra isaan nyaatu. Muyuuti ofirraa goona qoya.
nyaata irra isii nyaachise dalagee aniin tun bara akka namaa silaallaale waan akkasii hin godhu ture garuu gaarii laalee nyaata bareedaa dhaabee nyaachisee buna obaasee geemii bareeda taphachiisee wakki geessee shonkoraa bitee fi everything godhee fi galche garuu ani akkasiitii miti. Ani maayina si godhee sitti himtaa obbali baga himte baqa maaliin godhare viidiyoon ni jirti garuu bagaan mare viidiyoo. Mana xiyyaa akka ta'e bal'aanuu ni beeka kaija qabu dhiisiti. Bagaan mare godhee akkaan fide namayyuu harku jiran asitti akkaan godhallee ni jira viidiyoon. Waalaikum salaam. Godhee isaan dhaqee. Tattaafuu maanu sammuwachuu jiran. Ayyee nabiyaat komantii kaniin dubbisa maal jettame. Intalti bizii na gootee na ijjite mataa na godheessi. Si immoo hedheettee maraattee duute. Maal odeessu jirtan qoy maal ashqaabbatu jirtan ashqaabbaachiilee maal jechu jirtan qoy maalin ashqaabbata wallahi aareetiin jira faamilii kiyyatti miti mee qoy ummata komantii kana ummata waa ashqaabbatu tokko jira kanatti waan waliif fidu maal ashqaabbatan haquma jiru siimuu jirani siiste haquma lafa jirtu bar maqaa namaan balleessinaa siiste